Guyyaan guyyaa jummataati. Haadha manaa gaariin qaba. Faxara qopheessiteeti dhuftee suuta sagalee rahmata qabduun. Absee ka'e har'a guyyaan jummataa guyyaa ajirii heddummeessan guyyaa salawaata heddummeessanii buusan habiibii ka'e. Naan jette. Anis gammachuudhaanin ija banadhe. Jireenyi kiyya ha gammachuun guutame alhamdulillah. Yooniin alatti aaree dhufe gammachuun mana keessa naaf jirte. Hoggaan ija banadhe hidhiin isii seequ jirti. Ilkeen isii babbareedduun saniis ni mul'atti. Ija isii bareedduu san keessa laalaatiin fitti qabee yaa habiibtii nagayaan naaf bultee je'eetiin dhungadhe. Namni jaartii akkanaa qabu nama addunyaa irratti rabbiin jannata xiqqaa isa badhaase je'eetiin yaada. Harkana qabdeetiin Absee kiyya shaaworii si geessee qaama sirraa deeqa. jettee na harkisti. Anis yaa hayaatii ani ilma kee hangafaa na seete jechaatiin itti qoosaa kakeesse kiyya hedduu fadhu waan isin jette kana. Isiinis akkana naan jette. Ilma keetiitu ilma kiyya. Qabdee na kaastee shaawara na geessitee narraa dhiixee dhufte. Faxaraas harka kiyyaan si nyaachisu malee jetteeti na nyaachiste. Uffata kiyya duraanuu naaf qopheessite. Shittoo natti dibdeeti sa'aa harkatti naaf hiitee Deemii ibaadaa godhadhu habiibii. naan jette. Anis isii biraa deemuu hin fadhu. Yeroo hunda silaa isiif cinaa qabaadhee natti tola. Laaleetiin yaa habiibtii kottu wajji deemnaa je'een. Xiqqoo naa obsi jettee ol seente. Kuullattee babbareeddee gabbaate. Harka wal qabanneeti makiinaa teenya seennee hara masjidaa deemu.